السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا جرتني هردفت تكيا نسل إلى جار أنتنا برمسا بريدة تكوزني بقدر في إنجلاج كلا برمسا يدون كيسان نجاف تشالي ترتني رتني كيسان لي كناف برمسكيا كار أنتنا جتلا كميتي سورة كنا جتلا بلر قدرن دينا جتلا باكراوندي سورة كنا جتلا إديت غوني جتلا كميتي بلر قدرن دينا جتلا يروح هدو جتلا سورة namoonni hedduun ni ka'anii jechaadha yeroo hedduu jechaadha qulqullina olaanaa hin qabanii kanaaf akkamitti suuraa keenyaa edit goonee jechaadha qulqullina olaanaa akka inni itti qabu jechaadha akkamitti akka itti goonu waliin ilaalla kanaaf warroonni maatii chaanaala kanaa isin dura hin taane please subscribe like share godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha kanaaf ammaan tana gara barumsaatti imalla egaa duraan dursitanii jechaadha Kuno appii kana ka argaa jirtan kana pilaastooraa keessan keessa gabbuufattu jechaadha. Isa kana gabbuufattanii yoo jettan maqaan isaa kuno akkana jedhama. Akkana jettanii itti barreessitanii jechaadha. Akka dalga irra isiniif kaa'e kana maqaa isaa. Akkas jettanii yeroo itti barreessitan jettan pilaastooraa irraa ni argattu. Ergasii gabbuufattu jechaadha. Kanaaf amma appicha kana keessa seennee akkamitti jechaadha suuraa keenya jechaadha effect itti goonee jechaadha qulqullina suuraa keenya akkamitti daballee akka itti jennu waliin ilaalla hordoftoota kiyya namoonni hedduun ni gaafatanii jechaadha bilbiluma keenya jechaadha yeroo hedduu kaameraa adda addaatti qaba kanaaf bilbila keenya illee edit goonee blur gochuu dandeenya jechaadha kanaaf amma appicha keessa seenu appicha keessa yeroo seennu jechaadha akkanatti nu banama wantoota hedduutu jira kun akkuma argaa jirtan library-dha kaameraadha video edit-dha wantoota hedduutu jira jechaadha amma fi library kana keessa seenee jechaadha suuraa tokko fidadhee isinitti mul'isa jechaadha kuno akkuma argaa jirtan suuricha kana fidadhee jira jechaadha akkuma argaa jirtan suuraan kun amma qulqullinni isaa hedduu miti jechaadha maaliif yoo jettan osoo backgroundin isaa kun jechaadha kuno kan duuba argaa jirtan kun kaama isin isaa kun blur ka ta'u taate kuno akka amma suuraa kana kuno gara isin isaa jiru ka gubbaara amma isin isaa jiru kana fi kana yoo kol bira qabdan laaltan taate kanatu caalii namatti mul'atallee qulqullinallee kanatu qabaa jechaadha kanaaf akkamitti background isaa kana blur goonee yookiin effect itti goonee suuraa keenya qulqullina isaa daballee jechaadha miidhagsine wanta barbaanne Facebook irra ta'e wanta barbaanne irra godhachuu dandeettanii jechaadha kanaaf akkamitti akkas goonu waliin ilaalla isiniin jedha duraan dursitanii erga appicha kana keessa seentanii wantoota hedduutu akkan isiniif yaasaa isiniif baha jecha wantoota hedduuf keessa qaba appichi kun kanaaf ergasii amma ani kunoo bakka as xiyyaas isa jiru kana inni tuuxoo jechaadha erga isa tuuxanii jettanii yoo barbaadan crop gootanii illee suuraan saayizii isaa oo isin jala wanti ta'e jedhe diqqeeffachuu dandeettanii jechaadha erga isa san tuuxanii jettanii akkana yaaftanii jettan kunoo asitti blur jedha blur ka jedhu kana yeroo tokkoof inni cuqaastu jechaadha erga cuqaastanii jettanii blur ka jedhu kana kunoo jechaadha diimatee jiru kana blurrii kana irra dhiiftanii jechaadha erga blur gootanii jettanii amma background isaa kana blur godhuuf deemaa jirra jechaadha kanaaf akka itti blur itti goonu waliin ilaalla nafaana tuftanii jechaadha kanaaf kunoo akkuma argaa jirtan kunoo background isaa kana kunoo akkanatti ay guddifattanii jechaadha akkanatti malaan jechaadha hojjechuu qabdanii jechaadha barumsaaf waan ta'eef diqqoo ariifachuu illee wanta jiruuf dhiifama naaf gootu akkanatti tolchitanii jechaadha background isaa malaan jechaadha
akkanatti tolchitu jecha malaan akka qaama keessanillee tun eegattanii jechaadha. akkanatti jechaadha. Malaan suuta jettanii isin sirreeffachuu dandeettanii jechaadha. Ani xiqqoo barumsaa waan ta'eef sinumatti mul'isuu fi ariifachuutti jira jechaadha dhiifama. Kanaaf kunoo asitti illee xiqqoo ni hafaa jechaadha. akkuma argaa jirtan kunoo amma suuraan keenya jechaadha hedduu kan duraa caalaa jechaadha. Kunoo duraaniin akkana jira akkama isin mul'isaa jiru kana jira. Amma ammootu dubni effektii godhatee suuraan ammootu qulqullina olaanoon mul'achuu jira jechaadha. Amma illee akka isaa ta'e jechaadha. Osoo akkanatti ka duubaa effektiitti godhaa jirtan yookiin bilariitti godhaa jirtan yoo qaamni isin jalaa tuqamu taate fakkeenyaaf mee gubbaa kanas kunoo fakkeenyaaf akkana isin jalaa wanna ta'u taate kunoo asii kana ka amma xiyyaan isin busaaru kana isa kana tuqxanii jechaadha. Akkanatti irraa balleeffachuu dandeettanii jechaadha. Bakka akka isaa ta'e isin jalaa tuqallee akkanatti malaan irraa balleessuu dandeettanii jechaadha. Waa kana gatuuxan bakki bilar ta'ee fi bakki kun ni beessa jechaadha. Bakka sana ammootu qabdanii wantan isin kun amma akka bulatee jiru kun bakka bilar ta'e jechaadha. Kun ammootu xiqqoo hanqina qabu jechaadha. Bakka isin ilaaltanii bilar gootanii qulqullina suuraa keessanii dabaluu dandeettanii jechaadha. Ergasii erga akkanatti tolfattanii malaan jettanii kaatanii kunoo bakka raayitii kanatti tuqxanii jechaadha. Erga raayitii gootanii jettanii ammallee wantoota hedduu of keessaa qabaa, adjustmentii fa'aa of keessaa qabaa, filter fa'aa wantoota hedduu filattanii jechaadha. Laayitii isaallee yoo isin jalaa gabbuu taate itti dabaltanii jechaadha. Ifa isaallee fakkeenyaaf as keessaa seenu akkanatti jechaadha bareechifachuu dandeettan jechaadha. Suuta diqqeessitanii jechaadha. Suutaan sirreeffachuu dandeettanii jecha akkanatti shaadoo kanas diqqoo akka inni ifuuf jechaadha. Yoo ifni isaa qara olka'ee jiraate yoo barbaadan akkanatti gabbuustanii jechaadha. Yookaan ammootu diqqeessitanii tumaan haga ifa isin barbaachise itti dabalattanii sirreeffachuu dandeettanii jechaadha. Akkasitti erga sirreeffattanii jettanii wantoota hedduu as keessaa kanneen laayiltanii jechaadha. As keessatti sirreeffattanii edit godhachuu dandeettanii jechaadha. Kanaaf suuraan keenya akkanatti bilar goonee jechaadha. Akkanatti qulqullina suuraa keenyaa ol kaasachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf ammootu kunoo erga akkana tolfattanii kaatanii jettanii kunoo as keessa kamallattoon san tuqxanii yoo ta'an gala gaalalii keessanitti seef ta'a jechaadha. Kanaaf warroonni maatii chaanala kanaa asiin dura hin taane please subscribe, like, share godhaa. Akkasuma barumsa kun yoo isiniif hin galle taate
komentii naaf kaasaniin jedha hanga barumsa itti aanu walitti deebinutti nagaan tura.